Maasangama lamambaasu, maasangama lafambaasu, talbaa facaafatataati, talbaa facaafatataati, tokko du'ee tokko nyaata. Weellistoota Oromoo keessaa kanan jaaladhu weellisaa keenya Hacaaluu Hundeessaati. Walaloo ilmaan Oromoo idil addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa isin haa dhaqqabuun isiniin jedha. Hordoftoonni chaanaala kootii qophiilee garaagaraa isiniif qabadhee dhiyaata akkuma ture guyyaa har'aa keessummaa addaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya kan guyyaa har'aa Kookeet MB jedhamti. Kun maqaa chaanaala isiiti. Keessummaa tana wajjin turtii gaarii akka gootan gamanumaan isin affeera. Gaafiiwwan hedduu nama ajaa'ibsiisanii fi nama kofalchiisan akkasumas itti bashannantan hedduu gaafadhee jira. Gaafiiwwan kanneen wajjin akka wajjin turru gamanumaan isin affeera. Gara Kookeet MB'tiin isin dabarsa. akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota gaafiif deebii addaatiin mana isaatti na affeeree jira. Gaafii isaa kan waliin ilaallu ta'a. Mana kiyyatti argamtee gaafiif deebii na wajjin godhuudhaaf hayyamamtuu ta'uu keetiif ammas irra deebi'ee hedduun si galateeffadha. Kallattimaan gara gaafii keenyaatti deemna. Gaafiin jalqaba irratti siif qabu jaalalli yeroo meeqa si qabe? Eenyurraa si qabe? Yoo ka himamuu yoo himuu ka dandeettu ta'e yeroo meeqa si qabe? Jaalalli yeroo lama na qabe, tokko eenyurraa akka ta'e hin himu, tokko inni duraan na qabe na gadhiisee jira. Bazawai namoonni hedduun ammoo yoo jaalalli yeroo lama nama hin qabu tokko qofa jedhu kunillee soba ta'uu asumaan nutti hima. Jaalalli yeroo lama si qabe isa duraa maqaa dha'uun feetu. Ka amma si jaalataa jirus yookaan ka amma jaalataa jirtus maqaa dha'uun feetu asitti waatu jira. Akkamiika inni duraa sun waa balleesse moo waan balleessine? Dubbii mistira goone gaayee homa hundaafuu gaafii itti aanutti dabarra. Gaafiin itti aanu biyya keenya keessatti qaaniidha. Biyyoota guddatan keessatti wanta akkanaa jaalallee tokko qaba, lama qaba, sadii qaba, afur qabaachuu ture jedhanii himuun qaanii miti, noormaaliidha. Mee Kookeetiin hangaardhaa dhiira meeqa wajjin ciistee beekti? Laa ilaaha illallah. Kun gaafiidhaa daraa kee siifa kennu hojii kee abbo. Hundumaaf iyyuu an dhiira tokko waliin iyyuu hin ciisne tarii yeroo tapha ijoollummaa keessatti yoo hin ciise hin beeku. Keetitti waa balleessitee akka badaa maatii keetiin gaafa rukutamte kan yoomuu hin daganne qabda? Meenuu yaadachiisa. Ijoollummaa kootiin guyyaa tokko rukutameen beeka, garuu an balleessee osoo hin ta'in balleessaa obboleettii kan kootii kenne. Isheetu balleessite garuu bakka ishee aanatu rukutamee ati hangafa waan taateef dhawwuu qabda turtee jechuudhaan. Ati guyyaa tokko tumamte sanuu balleessaa obboleettii keetiitiin ani yeroo miliyoona ta'u ka tumame. Sanuu qullaa koo uffata narraa baasanii na yaadachiisiniyyuu carraa guddaa qabda dhugaa osoo ansi ta'e maal qaba. Mee gara gaafii itti aanutti si dabarsa. Osoo haadhaa fi abbaan kee wal lolanii akka badaa isaanii waltumaa jiran itti dhufte haadha kee moo abbaa kee qarqaarta? Dhugama jiru nus sobin sobnaan ni qabamta. Kanaaf dhugaa jiru qofa nutti eenyu gargaarta? Jalqaba irratti abbaa koof haati kan koo waliin tumanii haa ta'uuti akka carraa yoo wal tuman ammoo lachuu jaraa waliin miidhan waan ta'eef abbaa ashannafuu jedheen harka rukutaaf jechuudha. Lamaanuyyuu gargaaru. Mana kofalchiistee jirta dhugaa. Itoophiyaa ta'ee keessattuu nama kenna ta'ee nama kenna jechuun warra irraa ka'u kana ta'ee haadhaa fi abbaan manaa kan waliin tumne hin jira jechuun. Waan mata san yaadamneedha. Akka ajaa'ibaa kana wal tuman. Mataa wal gaggaragalchanii wal tuman. Ati sobuu keeti jechaadha.
moo adaba itti goota. Kuni sirimaa yoo waliin tumne jaalalli hin jirutti beekan. Kanaaf akka gaariitti wal tumanii jiran anuu ragaa sii ba'a. Anyways erga dho'isiteef gaariidha. Inni biraa immoo yoo tarii wal tumanillee bira dhaabadheen harka dhayaaf eenyutu moota. Tapha kubbaa seetamoo addaan qabuun hin jiru qaaniidha dhugaa. Gaafii itti aanu ittiin si dabarsa. Gaafiin itti aanu ijoollummaa keetitti tapha yeroo ijoollummaa kan taphattan keessaa siif hiriyoonni kee yookaan ati kophatti mee nu yaadachiisi. Tapha akkamii taphachaa turtan? Kun baay'ee salphaadha. Ammas nuun soobinii irra deebiin. Tapha ijoollummaa warraaf abbaa mana ijoollummaa namni taphatta yoo jiraattan koomantii jalatti barreessaa isan jaaladha. Isan jaaladha. Jalqaba irratti dubbattee turte. Dhiira meeqa wajjin ciifte jennaan dhiira tokko wajjin hin ciifne. Tarii gaafa ijoollummaa abbaa warraa kiyya taphaa wajjin ciisee mala jettee eega. Dhugaa keetii san anis ragaa sii ba'a jechaadha. Jalqaba irratti himtee jirta ammas irra deebitee himattee jirta. Yeroo ijoollummaa haadha manaatiif abbaa manaa ta'anii haala gaariidhaan tapha wal fuudhanii heerumanii ilmaan horanii horsiisanii loon yaasanii tapha hedduu namatti tolu tokko taphachaa turre. Achi keessatti anis waa hedduu galaafadhe. Atis gaafa san galaafatamte jechaadha. Dhugaa waa hedduu namatti toludha. Gaafiin itti aanu jaalalleen kee yookaan abbaan manaa kee osoo maal jedhee si yaamee gammadda? Akkamitti osoo si yaamee sitti tola? Namni hundi yaamicha abbaan manaa isaa jaalalleen isaanii itti yaamu akkaataa garagaraatitti fudhatu. Ati warroota sanniin keessaa mee bifa kamiin osoo si yaamee irra sitti tola kasi gammachiisu? Kuukeetitu jedhee yaamee natti tola kiyyuu. Danuudha wanti natti tolu haa ta'uti kiyyuutu jedhee yaamee natti tola. Tole gaafiin itti aanu weellistoota Oromoo keessaa kan haalaan jaalattu kan hedduu sitti tolu tokko naaf himi. Weelluu isaa keessaa kan hedduu sitti tolu keessaa tokko anaafis hordoftoota kootiifis nuuf oolchisi. Weellistoota Oromoo keessaa kanan jaaladhu weellisaa keenya Hacaaluu Hundeessaati. Walaloon intinaan isaa immoo weelluun isaa immoo hin jabaataa haa ta'utu iyyuu maasaan gamaa lafaan baatu isa jedhu sana si sirbeen jira istuudiyoo irraa nu gadhiisi. Hacaaluu hunduma keenyatu jaalata. Onnee ilmaan Oromoo hunda keessa jira jechaadha. Hacaaluun bara baraan yoomuu nama dagannuu miti. Anis akkuma kee Hacaaluu jaaladha. Garuu wallee isaa tokko keessaa nu wellisi jennaan jalqabdeetuma dhiiste. Sagalee kee tarii wanta beeynu san hin fayyadamne ta'a. Istiidiyoo illee gadi hin dhiisu. Anumti sagalee kiyyaan hanga ati eegalterra xiqqoon itti achi jedha jechaadha. Maasaan gamaa laman baasu, maasaan gamaa lafan baasu, talbaa facaafata taati, talbaa facaafata taati, tokko du'ee tokko nyaatu, wal gaggalaafata taati, wal gaggalaafata taati, eemulee yaa garbachiisa, waan ufii maaltu gaddiisa, kana gadiitaa fi calleessa, ilma namaa qeerroo jabeessa, saba qulqulluu maatureessa. Jedha acee akkuma jettee walloon isaa hedduu ulfaataadha. Namnumti arge lafaa ka'ee wallisuun baay'ee rakkisaadha. Hordoftoonni keenya hanguma kanatti akka bashannantan abdiin qaba. Gaafii itti aanuttiin kookeeti jaarsa dullacha qabeenya hedduu qabuu fi dargaggeessa micciirataa kan lukkuu dhuuftuu manaa hin qabne bultiidhaaf yookaan si fuudhuudhaaf lachinuu yeroo tokkotti osoo si gaafatanii jechuun maatii kee gaafatanii yookaanuu si gaafatanii isa kam hayyamta? Jaarsa dullacha dhuufuu qabachuu hin dandeenye kan qabeenya hedduu qabuu fi dargaggeessa lukkuu dhuuftuu manaa hin qabne micciirataa waxamshaa kamirra filata? Kamitti heerumte? Jaarsi birrii isaa furatee kan inni dhaqu macarrashaan isaa boolluma deema. Dargaggeessi immoo gana fuuldurri isaa ifaadha waan danuu hojjechuu danda'a waan ta'eef ani dargaggeessa koo wajjin ashaqee jiraadha malee jaarsa wajjin birrii isaa furatee adeemu bakka deemamuun isaaf faqqadame jechuudha. Walumaa galatti jaarsa hin barbaadu. Maaf jaarsa hin barbaanne qabeenya gaa qabaa
akka barbaaddetti si bashannansiisuu, bakka feeti si geessu, haala barbaaddeen si jiraachisuu danda'a. Tarii duuti isaas kalaayee jira ta'a. Qabeenya san hunda si dhiisee biraa du'a waan ta'eef silaa jaarsuma filattee irra naaf bareeda. Ana osoo si ta'e jaarsuma san filadha. Maaliifi gaafa inni kute qabeenya isaa guuradheeti akka fedhi keessa ta'uu danda'a jechuudha. Ati garuu wanta dargaggeessa micciirataa san barbaaddee wanta isa filattu simatu beekaga. Dhumarratti kookeetiin mee eenyu? Ati kookeetiin nama akkami? Hordoftoota kiyyaaf uf beeksisi. Kookeetiin maal akka taate, eenyuun akka taate isa dhumaa goona. Uma hundaafuu mana kiyyatti argamtee gaafiif deebii bareedaa kana na wajjii godhuu keetiif galatoomiin siin jedha. Galata guddaa narraa qabda. Galatni kee bilisummaa haasiif ta'u uf beeksisuudhaan mana kiyya keessatti gaafiif deebii goone kanaan xumurra. Hordoftoonni Mubee 430 jalatti argamtan Kookeet MB sarchi gochuudhaan YouTube isii jalatti yoo maatii taataniif wanta hedduu irraa barattu, keessattuu seenaa hayyoota Oromoo irratti yeroo hedduu waa qopheessiti wanta ta'eef achirraa waa hedduu barattanii maatii ta'aafiin affeerraa kiyya kan yeroo hundaati. Kookeet irra deebi'uudhaan mana kiyya keessatti argamtee gaafiif deebii kana na wajjin godhuu keetiif ammas irra deebi'ee maqaa kootiif maqaa hordoftoota kootiitiin galata siif galcha. Uf barsiisuudhaan qophii keenya guyyaa har'aa xumurra. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Okay, Kookeet MB'n jedhama. Kana dhaladhee guddadhee godina Jimmaa keessatti. Kan biraan ilaalaa jirtan bifa koo maal koo akka ilaalaa jirtanoot gabaabsee ibseera jechuudha.